Ashama hordoftoota kiyyaa jirtu hundi keessanuu isiniin jedha. Har'a viidiyoo tokko qabateetiin dhufeen jira. Viidiyoo kana wajjin kan bashannannu ta'a. Isin keessanuu wajjin haa ta'u like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Akkasumas immoo TikTokiin kun mana barumsaa ta'u wajjin kan ilaallu ta'a. Akkuma argaa jirtan kana hordoftoota kiyya TikTokiin kun mana barumsaatti kan hin jedheef guddaas hin jedhu xiqqaa daa'ima yookaan dargaggeetti osoo hin jenne hundi isaatu kan waan garaagaraa asirraa baratan ta'u kan irraa barannu ta'a jechuudha. Akkasumas immoo aadaas afaanis wantoota garaagaraa kan asirraa wal yaadachiisnu ta'a. Turtiin keessan hanga dhumaatti na wajjin. Lakkaa jennaan diddanii leenjachiisu kaaftanii utaalee gokkee yo fetes con aftirado ya consigo muda fina pawadu man bulla la forma turulena tu obsali ojiratani gandi tuni kurura balere lapsitenu adi dala ya seni siade lambi ko siade raka Ajjeesaan faajjatu toora malee yaabanii yaakiilolee sirbi malee toora malee yaabanii nyaatu warra sobaati kan maraatu injifannoo kan fide keerra kakuu barakaanii madaqnaa wallaalle afaanii. Okay, hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa hundi keessanuu turtiin wajjin gootaniif guddaa galatoomaan isiniin jedha. Anis amma gara xumuraa irratti gaheetiin jira. Haa ta'u malee mootuu ergaa guddaa akka irraa barattan abdiin qaba. Daa'immanis ta'ee gurguddaan akkaataa sirbaa garaagaraatillee akkasumas immoo duudhaa fi afaanillee kanarraa baratan ta'urraa hubattan jedheetiin amanaan isiniin jedha. Amma gara xumuraa irratti waan hin gaheef jecha asumaaniin nagaatinitti jechuun barbaada. Haa ta'u malee garuu yuutuubii kanaa bira dhaabadhaatiin subscribe, share, like naa gochuu hin dagatinaan dhaamsa kooti. TikTokii jechuun akka mana barumsaatti yookaan immoo akka iddoo waa irraa baratanii tokkootittiin kan fudhadhee ilaalu ta'uu isiniif ibsuun barbaada. Waan baay'eetti keessaan kan wal barsiisnuu fi yookaan immoo kan wal yaadachiisnu jedheetiin amanaa waan ta'eef haa ta'u malee garuu immoo TikTokiin akka ati yaadallee ta'uu yoo baate namoonni tokko immoo kan waan hin taane irratti gadhiisanillee ni jira. Akka hundatti fudhachuu hin danda'amu garuu waan gaarii keessaa baranna jedheetiin amana. So hundumaafuu hundi keessanuu turtiin wajjin taasistaniif guddaa galatoomaan isiniin jedha. Sho'a keessansi daawwachiisa fayyaa ishee ofitti kuulte ni dhaabbatti kunoo ilaalte.